Yoo jabaadhaa jenne irraa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota miidiyaa Nuubiyaa nagaa jirtu qophii teennadhaa ta qorqortii jennu qabannee dhiyaannee jirraati. Qophii kanan keessummaa tokko isinii qabannee dhiyaanneera. Keessummaan keenya kullee haaraa muti. Jeneral Abbabaa Garasuu baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu hiidan. Egaa akka duriillee wal cabbaxuu yookiin harka wal fuudhuun kun hin jiru akkanumatti nagaa wal gaafanneeti. Mee qophii teenya qorqortii hadhaatiin dhimma dhiinna kana yookiin torbaan kana keessattuu kudha lama jedhanii lagannaa gabaaf qophii diinagdee kana labsuu jira. Of course, in fact, kana qofaa miti kan isaan labsanii kanan dura labsanii yeroo hedduu kufaneeranii maaf fashala jalaa waamichi kun? Galatoomii egaa ji'a caamsaatii kaasanii erga obbo Lidatuu fi Jawaar Mohammad waliin intervii kennanii OMN irratti mootummaan kunii ji'a fulbaana maskaram booda mootummaa miti indiigama jedhaniitu karoora baasanii sanumaa asiyyuu immoo achuun ga'uu jedhe Jawaar kanumaa asittuu diiguu dandeenya kan jedhu yaada kaasee sanarraa kaasanii hojii irratti hojjechuu jalqabanii hiriira yaamuu gabaa lagannaa maal sun sanarraa jalqabee egaa inni guddaan dargaggoo karaatti baasanii ficcisiisanii rukuchiisanii labsii yeroo atattamaa jira dhukkubni koronaa jedhamu jira kanaaf uummanni sochiin uummataa daangaadha. Namni rakkinaaf malee silaa manaa'uu bahuu hin qabu mana teessiftee mootummaan qallabuu hin danda'u uummata biyya keenya kana hundaa kanaaf sanuu of eeggannoodhaan socho'aa kan jedhamu yeroo jedhamee labsiin atattamaa jiru keessatti uummata kana karaatti yaasanii dargaggoo kana waa lamaan fichisiisudha. Tokko rasaasaan akka dhumu lammata immoo dhukkubaan akka dhumu kanaaf immoo isaan fedha isaanii ittiin bahuuf yeroo adda addaa labsii kana godhaa turanii sunis hin didee. Wanti inni didee dargaggoon Oromoo kan inni qabsaa turee fi adda isaa rasaasaaf kennee snaapperiif kennee agaazii fuuldura dhaabbatee kan inni qabsaa turee fi TPLF balleessudha. TPLF murni bicuun uummata Oromootti roorriftee xiqqeessitee hiitee ajjeeftee nama fayyaa miila irraa murtee qeessa irraa buqqiftee saala namaatti bishaan hiitee maseensitee nama hedduu hojii ala gootee jennaan dargaggoon Oromoo qabsoo alaa keessaatiin dargaggoon Oromoo gaafa sana karaatti bahee wareegamee TPLF biyyatti galchee Maqaleetti dachaase jechuudha. Abbaa mirgaa Oromoo abbaa biyyaa abbaa mirgaa gochuudhaaf qabsaa'e Oromoon irra abbaa biyyaa abbaa mirgaa ta'ee jira. Namuu isan bulchu ofiif of bulchaa yoo waliif ofiisaatii wal dura dhaabbate malee namni tokko Salamoon Xiimoo as hin jiru Bitoo Balaa hin jiru Azeen Masfin keessa hin jirtu dur isaan kanatu bulchaa ture. Amma eenyumtuu gubbaa kaasee Piraayim Ministeerii kaasee Piraayim Ministeerii nama keenya bulchaan pirezidaantiin naannoo nama keenya warra kana gidduus gadis olis wanti tokko hin jiru. Innaa yeroo kanatti warri kun dargaggoo kana ibiddaan taphachiisuu kan barbaadanii fi dargaggoon keenya kan fashaleef gaa inni guddaan dargaggoon keenya TPLF balleessuudhaaf wareegama kaffalee ammas TPLF deebisuudhaaf wareegama kaffalu. Kan amma qabsaa jirruuf TPLF deebisuudhaaf dargaggoon keenya karaatti bahee rasaasa jala dhaabbatee dhumee wareegamee TPLF ari'e taayitaarraa ari'e Maqaleetti dachaase. Amma kan deemaa jiru immoo TPLF deebisuudhaaf dargaggoon keenya TPLF deebisuudhaaf guyyaa takkaafillee gadi bahee wareegama kaffaluun irra hin jiraatu hin kaffalullee kanaaf fashale. Kanaaf beekeera jechuudha. Gara gaaffiitti aanutti ceenaati. Humnoonni waamicha kana keessatti qooda qaban eenyu fa'aadha? Dhugumatti warri biyya alaa jiru bahee mul'atu warri miidiyaa diinaatiin miidiyaa hinaaftotaatii fi kanaan dubbatuun hin argaa jira. Isaan duuba hoo eentu jira waamichi kun ka eenyuti? Dhuguman ka Oromooti? Waamicha kana kan godhaa jiru TPLF. Akkuma sila kaase TPLF dargaggoo keenyatu ari'ee Maqaleetti dachaase
qeerroo keenya xari'ee Maqaleetti dachaase. Ammas TPLF wareegama qeerroo keenyaatiin taayitaatti deebi'uudhaaf nurratti hojjechaa jira. Egaa humni tokkoffaan TPLF, humni lammaffaan faradoo isaaniiti. Faradoo TPLF. Oromoon yeroo hunda faradoo qaba kan namaaf jala deemtuu ta'ee namni yaabbatee ittiin galma isaa gahu. Amma tokkoffaa TPLF, lammaffaa faradoo TPLF, sadaffaan as biyya keessaa immoo harroota isaanii yookaan immoo jala deemtu horii achi doolaara 100 erganii warri faradoo kun asii ijoollee ittiin bitanii duuriyyoota akka shalabboota ittiin bitanii waa tokko ittiin godhan warra Facebook irratti nama arrabsan nama mataa gadi garagalchan nama maal godhan bineensa fakkeessan immoo waamicha isaanii kanaaf fuuldura baanii dhokatanii waa dhagaa daddarbatan isaan kana inni kaan immoo Shanee bosona jirtu mataa irraa haadanii uffatatti jijjiiranii magaala keessa galchanii humna nageenyaa hojii walitti buusu waan akkasii kana kan yaadaa jiru humnoota kana humnoonni kun Oromoo diiguuf Oromoo balleessuuf Oromoo bakka kaleessaatti deebisuuf Oromoo TPLFiif bitamaa gochuudhaaf TPLF fidanii nurratti deebisuudhaaf warra imaanaa TPLF fudhatee TPLF yeroo namni du'e yeroo karaan cufame maal jedhanii isaan baasan kana isaan silaa faradoodha garbuutti bita garbuu sana argachuudhaaf warra sa'aatii 24 miidiyaa irra taa'ee ofiisaatii weelfera nyaachaa jechuudha biyya faranjii weelfera nyaachaa Oromoodhaan immoo dargaggoodhaan immoo gadi ba'aatii dhagaa darbadhaa gadi ba'aatii mana cufaa gadi ba'aatii wareegama kaffalaa abaluun eegsisaa abaluu akkas godha abaluu du'ee akkamitti teessu inni maaliif hin du'u dhufe fakkeenyaaf Dajanee Guutamaa as ture miti Dajanee Guutamaa algaa jalatti dhokatee sodaatee mana namaarra deemaa ba'e baqatee deeme Kanaadaatti deebi'eetu amma dargaggoon keenya karaa cufaa Jawaarii hidhamee maal jedha inni maaliif hidhamuu dide eega dhiira ta'e amootii akkasii eega qabaate eega onnee akkasii qabaate dhiira eega ta'e as ture maaliif fuuldura ba'ee dargaggoo kana hoogganee Jawaarin baasisiisu maaliif baqatee deemeen ofiisiitii warri hamootii hin qabne sodaattuun halkanii guyyaa fincaan ofirratti fincooftee warri baddee deemte achi teessee daa'ima isii guddifachaa weelfera nyaachaa dhukkubarraa of eegaa dargaggoo keenyan immoo karaatti baay'ee ajaja. Warri kun faradoota TPLF faradoo TPLF kun immoo Oromoon sirriitti hubachuu danda'uu qaba. Faradoo TPLF ta'uu isaanii biyya alaatti argine TPLF wajjin baandiraa walitti qabanii maal ta'anii kan ajaju TPLF yoom akkas nu jaalatee afaan Oromoo miidiyaa isaa irratti dabarsuu jalqabe. Yoom nu jaalate TPLF akkas yoom Oromoo jaalateeti afaan Oromoo TV Dimtsi Wayyaanee jedhu irratti dabarsuu jalqabe. Faradoo Oromootaa kana fayyadamee achirratti deebisee warra kaleessa dhiiga itti dhangalaafne dhiiga keenya dhangalaasaa ture deebisanii isaafuu deebisanii faradoo yoo ta'an nama gaddisiisa. Maaliif Baqqalaa Garbaa sansalataan hiitee wayyaa diimaatti uwwiftee TPLF sansalataan harka isaa walitti hiitee olii gad oofaa turte. Tisiisa takkanarraa hin kaafne jedhe. Yoo waa arganne yoo garaan keenya nu guute kan kaleessaa irraaffanna yoo ta'e yoo gurshaa wayii firfaarii wayii nutti kennan kan kaleessaa yaadannoo ta'e kan kaleessa nu ajjeese wajjin deebinee uummata keenya ajjeefna yoo ta'e maalinni Oromummaan keenya maalinni Oromummaan kaleessa humnaaf dadhabne humnaaf qaanofne humna dhabnee Oromoon qaana'ee salphate salphina keessa ture har'a humna godhanne diina keenya mo'anne har'a gaafa diina keenya mo'anne humna godhanne waan barbaanne gochuurra geenyetti deebisanii
diinatti harka kennatanii diinaa wajjin nu gurguruun qaaniin kana caalu takkaa hin jiru biyya lafaa kanarra. Uummata salphataa warra garaa malee garaan isaa guunnaan saba isaatiif ajandaa hin qabne garaan isaa guunnaan isuma kaleessa illee tumaa turan qoqoosaa tokko jira beeki. Baqqalaa Garbaa narru kun TPLF narru kun nennaani itti qoosu warri አሁንም የውሸት ሪፖርት አልቀረም እንደ ጀዴና namni isa tumaa ture እጄ እንደዚህ ሆነ እንደ የውሸት ሪፖርት አልቀረም ማለፍ አናቱ tumaa ture ማለፍ soba jechuudha እና itti qoosaa jiru jechuudha አሁንም የውሸት ሪፖርት አልቀረም እንደ jedhanii እና nama kana bar sansalataan hidhanii mana murteettoo deddeebisaa turan namni ijaan argine hin jiru. Oromoon isaaf jecha mataa haaddate biyya alaa kana kan jiru. Kan mataan hin biqiliniif dubartii baay'ee tachumaan hafe. Haaddate mataa haaddadhaa jedhanii gurraacha uffadhaa jedhanii. Har'a TPLF tisiisan irraan kaafne jedhu Oromoo ta'uu si jibbisiisa. Maal amootii qabaachuu qabdaati akka namaatti ejjennoo qabaachuu qabda akka namaatti. Akka namaatti immoo of ta'uu danda'uu qabda. Malee nama garaa si guuteef hunda akkuma farda kan yaabbatan faradoodha kan jennuuf namni farda yaabbatu farda isaatiif garbuutti kenna garbuutti qica garbuu bitaaf wayyaaniin akkas godhaa jirti namoota keenya faradoo kana kan uummata keenya yookaan ijoollee keenya dhiiga dhangalaasuu barbaadu. Mee bakka tokko tokkotti immoo akka jedhaa jiran jechuudha bakki tokko tokko ka'ee bakki tokko tokko nu didee jedhani. Mee kan akkamiin ilaaltu bakki ka'ee immoo jiramoo bakki didee jiramoo akkamiin ilaaltu mee kana? Bakki ka'een jiru akkuma Oromiyaatti odeeffannoo guutuu Oromiyaa waan hordofuuf rakkoo odeeffannoo hin qabne. Bakkumti isaaniif ajaja isaanii fudhatee ka'een jiru. Bakka bakka maallaqa goofandimii maal jedhanii abukaatoodhaaf maal jedhanii hiyyeessa weelfariin jiraatu kanarraa guuranii horii erganii kashalabboota karaarra jirtu bibbitanii waraana Shanee mataarraa haadanii magaala keessa galchan jira. Horii kanaan as keessaa warri sila siin jedhe jala deemtuun isaanii kan fardaa gadii jechuudha. Harree ta'uu dandeessi. Warri faradoo sun horii TPLF irraa fuudhanii as galchuu yookaan immoo goofandimii maal akkasii kana guuranii abaluu hiiksifnaa abaluu gargaarraa abukaatoo maal jedhanii hiyyeessa irraa guuranii horii kana as ergu fakkaattonni isaanii immoo asitti kashalabbee karaarraa kanatti hin bitaa Shanee baadiyyaa keessa maaliif gammoojjii keessa deemtu kana qawwee lafa goosisee mataarraa haadee jiinsii tuwisanii magaala galchu. Sun maal gootii leenjii waan qabduuf leenjii waraanaa milisha maali poolisii irraa waan makalaakiyaa irraa qawwee butuuf itti fiigti. Yeroo kana makalaakiyaan ofirratti gaafa rukutu reeffa kaasaniitu reeffa kanaan daldalu. Maaliif reeffa yoo arge TPLF sirriitti hojjettanii karaa cuftanii namni du'aa jiraa jedhee garbuu xiqqootti bitaa jechuudha. Kanaaf reeffa ilma namaatiin daldaluudhaaf achitti namni bahee asitti namni hin baane kan jedhan tokko namni isaan baasan hin jiru akka uummataatti uummanni bare waan isaan deemaniif. Faradoo TPLF fi uummanni ajajamee bahu hin jiru takkaa fuulduratti illee. Kana uummanni waan dideef immoo bifa kanaan namootni du'uu waan irra jiraatuuf TPLF arguu waan irra jiraatuuf TPLFitti kan argisiisan humna galchanii nama 2-3 makalaakiyaa walitti buusu yookaan poolisii walitti buusu achi keessaa yoo namni du'e suuraa kaasu TPLFitti argisiisu poosti godhu naannoo kanatti namni nuu bahee jedhu. Bakka adda addaa immoo kun bakka hin jirretti immoo naannoon kun didee jiru. Kana immoo maaliif godhu walitti naquuf Oromoo adda baasanii naannoon giddugaleessaa didee naannoon akkasii nu didee naannoon akkasii nu bahee kan jedhan tokkummaa Oromoo ittiin diiguu Oromoon akka ofiisaatii afaan wal deebi'ee wal jibbu akka inni waliin mirmanne akka inni tokkummaan isaa hin eegganne akka Oromootti akka inni hin jiraanne diiganii Islaama Kiristaana jedhanii
obboleessa ajjeese gaafa Jawaarna kabbabanii yookaan na marsanii jedhe kabbabuu isheettiin illee warri Amaaraa maqaa bareedaa itti baafte. Gaafas bar Oromoo ajjeese kiristaanaaf islaama afaan wal jala deebisanii gaafa eeganii Hacaaluu ajjeesanii wanni tokko dhalachuu jedhaa qophaa jedhanii irratti hojjetanii duraan tolchanii bar. Ani Shaashamanneen ture gaafa waan sun godhamu oduun tureera. Wanna tokkoon goonaatii qophaa jedhanii lafa jalaan ijoollee qopheessaa turan. Kana booda mootummaan kun hin dhabama. Wanti tokko hin uumama. Isin qophaa kana booda mootummaa kana hin dhabamsiifnaa jedhanii tolchaa turan. Hacaaluu ajjeefnaa jedhanii hin himin malee duraan karoorsanii itti deemaa turan. Caffeeraamis Hacaaluun du'ee fi achi Caffeeraamis nama jedhamu faradoo Tigree kana keessaa tokko. Faradoo TPLF jechuu kooti. Tigree uummata waan ta'eef. Tokko kan ta'e ammuma Hacaaluun du'ee jedhamuu fi achi as ba'ee Hacaaluu duraa biyya awwaalamuu qabaa jedhe. Hacaaluu awwaaluun dura biyya awwaaluu qabna. Innaa itti qopheessaniit du'a Hacaaluu ajjeesanii kanaa booda maalee duree Hacaaluu nafxanyaan ajjeese jedhanii ofii isaaniitii Hacaaluu akka inni nafxanyaa arrabsee nafxanyaa ajjeese jedhanii Oromoof Amaarri wal dura dhaabbatee wal fixu haala uumanii miidiyaa irratti haasofsiisanii tolchanii Hacaaluu ajjeesanii kana keessattis Oromoo Islaamaaf Kiristaana wal dura dhaabanii ani Oromoodhatu jedhu ajjeechisiisan. Innaa warri kun ammas achi nu didee as nu didee achi nu ka'ee asii nu ka'ee kan jedhanii uummata Oromoo kana tokkummaa isaa diiguuf uummata Oromoo afaan jala wal dhaabuuf malee Oromoon ammallee tokko borullee tokko faradoo TPLFis har'alleen ajajamu borulleen ajajamu faradoo TPLF wareega har'alleen kaffalu borulleen kaffalu Oromoon Islaama Kiristaana waaqeffataan Oromummaa hundumti keenya immoo Oromummaa waan walitti qabnuuf Islaaminaan Oromummaan caalu Kiristinnaan Oromummaan caalu waaqeffataan Oromummaan caalu Oromoon uummata tokko saba tokko kanaan dura wajjin qabsaa'ee tokkummaa isaatiin Islaama Kiristaana tun jedhin TPLF ofirraa ari'ee borullee uummanni keenya bifuma kanaan deemaa bakki isaan baasan hin jiru Kashalabbee fi waraana TPLF bitanii olii gad oofuu danda'u. Akkuma isin amma jettanii Oromoo waliin buusuu tokkummaa Oromoo kana dhabamsiisuu iddoo kun ka'ee iddoo kun hafee jedhanii komataa akka jiran kana tokkummaa Oromoo irratti Oromoo wal afaan deebisuuf akka ta'e ifaadha. Wanta jabne tokko as keessatti kanaan duralleetti labsii kanaa yaamanii lakki uummanni ayyaana rafaa fi duraa qabaa waan ta'eef ayyaana qophii irra jiranii jedhanii hambisanii waan san akka afuuf taasisanii warri alaa sammuun isaanii keessa jeequmsi jiru jechuudha lafarra kan jiru. Ammoo kaleessa 12 jedhanii bifa haaraan wanni labsan kana kun warri ayyaanni jira warri kiristaanaa ayyaanni bu'ee kun amma ayyaanarra jira kiristaanni. Kana maaliif kanaayyuu wal caalchisan fakkaata. Kaayoon Ijiptiillee kiristaana Oromoo wal afaan deebisu Wayyaaneen kanuma fayyadamti. Mee maali akkamiin taajjabdan kana? Kuni akkuma sila kaase jarri kuni tokkummaa Oromoo keessaa faayidaa hin qaban. Oromoon akka tokko ta'ee jiraatu hin barbaadanii. Waan har'a Oromoon irra ga'e kanas hin barbaadan humnoonni adda addaa tokko TPLF fi lammata Gibsis amantaadhaan uummata keenya kana adda qoqqooddee keessatti rakkoon Oromoo keessatti boba'u Itoophiyaa balleessa waan ta'eef rakkinni Oromoo keessa jiru biyya Itoophiyaa kanaaf badiidha waan ta'eef hoggaa lamaan kana duulli godhamaa ture Oromiyaa irratti maaliif fokus godhanii lolaa turanii gara adda addaatiin maallaqa galchuudhaan nama bituudhaan bitamaa kana itti fayyadamuudhaan qawwee baachisanii olii gad oofuudhaan nama ittiin ajjeesuudhaan horii daddabarsuudhaan hunda kana Oromiyaa irratti godhaa turan. Maaliif kana godhanii TPLF dura Oromiyaa diiguu yoo dandeesse duwwaadha kan taayitaatti deebitu.
Kanaaf Oromiyaa diiguu irratti yeroo hedduu kan hojjetan amma immoo dadhabanii garamitti deemaa jiru Oromoon ammas kan diigamu amantaadhaan kan jedhu irratti immoo dhufan. Amantaa Musliimaa jira Oromiyaa keessa baay'eedha, Kiristaana jira baay'eedha, Waaqeffataa jira baay'eedha. Kan ammoo yoo afaan wal deebifnee ayyaana Arafaa irratti Musliimni akka ka'e Kiristaana jihaada jechuudha bar ayyaana Arafaa irratti ka'i jechuun nama Kiristaana ta'e yookaan sabaaf sablammii si wajjin jiraatu si bira jiraatu ka'i gubi ajjeese jechuudha. Amantaa Musliimaas kan hin eeyyamu ummanni Oromoo amantaa Musliimaa hordofus ummata akkasiitii miti. Ummata cawaa, ummata beekaa, ummata hayyuudha. Oromoon waan gaddeebituu akkasii warra gaddeebituudhaan ajajamee hojjetuu miti waan ta'eef hin milkoofne. 12 kan jedhan 11 jedhee warri mormitoonni Amaaraa tokko kanaan dura waan akkasii labsanii turan. Ishiirraa koppii godhanii ofiifuun beekanii tanayyuu tunuu koppii taatee koppii godhanii 12 jedhan malee tanas wayyaanumatu tolcheetti kenne. Asittis Kiristaana Oromoo ittiin kakaasanii ayyaanarra waan jiruuf Musliima Oromootiin walitti buusu yookaan saba biraatiin walitti buusu naannoo Finfinnee kanatti jeeqama kaasanii Finfinnee huunee qabnee jirra Finfinneen hudhamte maal jedhanii odeessu. Bakkumti isaan itti milkaa'an tokkollee hin jiru. Maal jedha mammaaksi tokko dhaloonni kasaaree footoo duriitiin kadhataa'edha. Footoo yeroo bareedaa ture footoo duriitiin kadhata. Footoo sana lafa kaayetu akkasan ture jedhee ittiin kadhata. Amma wanti isaan kaleessa deengadda kana godhan sululta gubattee sululta maal jedhan kan dur dargaggoonni keenya wayyaanee ittiin karaa itti cufee ittiin akka ishiin hin baane godhee yookaan immoo akka isiin hin seenne godhee ittiin lolaa tooftaa inni wayyaaneedhaan lolaa ture kan kaleessa waggaa 3 dura godhame sululta gubachaa jirti jedhanii suuraa durii tokkoon Oromoo kakaasuudhaaf Oromoo gowwaa Oromoon akka isaanii gowwaa waan itti fakkaateef akkuma isaan abbootii isaaniitiif maali gooftaa isaaniitiif PLF'iif ajajaman kana Oromoo waan isaaniif ajajamutti fakkaate isaaniif gowwoomutti fakkaateeti suuraa durii argisiisuun naqamte gubattee baaloon gubatee jedhanii takkallee daandiin cufame otoo hin jiraatin daandiin cufamee Finfinneen kallattii arfaniinuu kan galu hin jiru kan ba'u hin jiru jedhan. Innaa yeroo tokko of taajjabuun illee gaariidha. Yoo sobdes karaa sirratti hin beekamneen sobda malee soba adii sobdee akkamitti uummata kana hoogganuu dandeessa. Boruufu namummaan qabdu soba akkasii yoo sobde yoo soba adii sobde bakka uummanni jiru sululta bar uummatatu irra jiraata. Sululta nama jira lafa duwwaa utuu ta'e namni dhaqee achitti ragaa naa ba'u hin jiru jettee godhuu dandeessa. Naqamte namatu jira. Eessayyuu namatu jira. Asallaa namatu jira. Naa waan akkasii hojjetu kun immoo inni guddaan ergama gooftolee isaanii ba'u isaan ergama fardaati kan ba'an ergama faradoon ergamnisi baachuudhaa geessuudha. Kaayyoo biraan qabdu. Warri faradoo yaabbatu immoo kaayyoo qabu. Kanaaf kaayyoo warra gooftolee isaanii sana galmaan ga'uudhaaf warra hojjetan ta'uu isaaniiti. Egaa warri jeequmsa labsa kun warri fincila labsa kun miira namaatiin daldaluu reeffallee daldaluu beekamaa kan uummanni Oromoo illee irra badeera. Ifii nagaan taanee ilmaan isaanii mana barumsaa qananii qabu barsiifataa qananiin qabataa hammataa dhungataa ilmaan haadha hiyyeessaa immoo ficcisiisanii reeffaan daldaluun kun kaayyoo isaanii akka ta'e uummanni Oromoo irra bareera. Amma immoo dhiyeenya kanaa kaleessa jalqabee kalee malee gaddaan jalqabee immoo namni du'eeraa akkana jedhanii waan godhaa jiran. Kana mi haleellaan yookiin miidhaan dhaqqabde jirti. Namni du'eera dhugumatti akka isaan iyyaa jiran kanatti. Kana kan ilaallu namni du'uu danda'a. Inni guddaan isaanii
reeffaan daldaluu baranii jiru. Du'aa namaatiin reeffa namaa suuraa kaasanii dhiisi kan Itoophiyaa keessatti godhamee miti. Kan Oromiyaa keessatti godhamee miti. Kan Ruwaandaa Burundiitti yeroo jenosaayid warratti Ruwaandaa keessatti uumame namni qaqqalamee karaatti gaggatame suuraa kaasanii waggaa lamaan kana bar suuraa achiisan fidanii bakka akkanaatti Oromiyaa keessatti waraanni mootummaa nama qalee maal jedhanii miiraan namni ka'ee akka lola keessa galu godhaa turan. Halaalaa suuraa kaasanii akkan sila siin jedhe kan barreen gaddaa kan TPLF ajjeefte. Nama TPLF ajjeefte kana suuraa kaasanii mootummaan Itoophiyaa mootummaan Abiyyi hunoo nama ajjeesaa jira. Kana isaantu godhaa miti TPLFtu godha. TPLF Oromoo miiraan kaka'uu danda'a jettee yeroo yeroodhaan ajandaatti kenniti. Fakkeenyaaf du'a caalu TPLF dhagaa tokkoon simbira lama rukutuu kan jedhamutti fayyadamte. Dhagaa tokkoon simbira lama rukutte maalinni Hacaaluun 4 kiilootti situ aanee jedhee Oromoo kakaasee milineemii addaraashiitti gaafa sirbu Hacaaluurraa haaloo guddaa qabdi TPLF. Diinni olaanaan warra ammaa faradoo biyya alaatti teessee haftee faranjii nyaattee intanaarra ooltu kana miti. Hacaaluun bar qawwee dura dhaabbateetu TPLF dura dhaabbatee 4 kiiloo situ aanaa jedhe. Hin baqanne hin sodaanne. Innaa TPLF isa ajjeesuudhaan haaloo itti baate. Lammata isa ajjeesuudhaan Oromoon akka wal fixu goote. Akka magaalli keenya gubatu goote. Sadaffaa kaayyoon isaa Amaaraaf Oromoo wal fichisiisanii miliyoona tokko Amaaraaf ramadanii Oromoo miliyoonni tokko akka dhumu sanii booda 4 kiilootti qajeeludha. Innaa Jawaar Faambar gaaf tokko Gibsitti Kaayirootti dhufee Wayyaaneen na qabuu fedhe xiyyaara irraa bu'ee utuu terminaalii keessaan bahin achumaan badee deeme biyya Kaayirootti. Hacaaluun immoo 4 kiiloo as booleetti 4 kiilootti situ aanaa jedhe. Laal gootummaa amma wal caalan of kennu wareegamu. Jawaar guyyaa tokko dheebotee hin beeku beela'ee hin beeku. Hacaaluun durumaa waggaa 5 hidhamee bar Wayyaaneedhaan. Jawaar guyyaa takka gammoojjii keessa bulee hin beeku. Gibsi iyyuu dhufuu sodaatas jedha. Gibsi dhufee Kaayiroo deebi'ee deemeera. Innaa Jawaaruma faatu reeffa Hacaaluutiin immoo deebisanii 4 kiiloo galuudhaaf reeffa Hacaaluu akka hin awwaalamne olii gad oofaa oole. Maaliif reeffa Hacaaluu asitti Hacaaluun hoo awwaalame yookaan as guyyaa 10 tursiisanii boo'anii Oromoo boochisanii wayaa gurraacha uffatanii dhaqan argite yoo ta'e bakka laafinni ganamaan boo'anii Oromoo boochisanii Finfinnee kana keessatti nama hedduu galchanii Amaara tajjeese kan jedhu saniin uummata Finfinnee jiruuf Oromoo walitti buusanii 4 kiiloo galuudha kaayyoon isaanii malee waa'ee Hacaaluu awwaaluu dhimma Hacaaluu miti. Shaashamanneen gaafa gubatu bar dhimma Hacaaluu natti fakkaatu. Dhimma Hacaaluutiif jecha mana Oromoo gubate dhimma Hacaaluutiif jecha Hacaaluun Oromoodhaaf du'e. Hacaaluuf jecha mana Oromoon gubdu. Hacaaluudhaaf gadduun sirriidha. Namuu gaddee eenyumtuu namni Hacaaluuf hin gaddine jiru. Sun garuu poolitikaal. Kanaaf warri kuni reeffaan nagaduuf, reeffaan daldaluu, reeffa bakka adda addaatti du'e, nama bakka adda addaatti du'e, ofii gubanii Shanee, ofii gubdee, ofii ajjeeftee, ofii qaltee gattee suuraa kaasanii mootummaa biyyitu makalaakeyaatu fixe kan jedhan kuni taratii hoggaa meeqaati hoggaa 2-3 ga'eera. Kana uummanni Oromoo sirriitti beekeera. Kanaaf ammas kan godhaa jiranii sila kaaseen jira. Yoo namni hin du'in yoo reeffi hin mul'atin gooftoliin isaanii garbuutti hin bitani. Garbuu argachuudhaaf waa namni du'u 2-3 tokko du'uu qaba. Isan immoo sila sitti ijoollee bitanii ijoollee waan beeyne
horiitti kennanii doolaara as jala deemtuu isaaniitti erganii horii xiqqootti kennanii isa kaan immoo rifeensa irraa haadanii gammoojjii fidanii makkalaakayaatti fiigsisa. Shanee fidanii shanee gammoojjii keessaa lolu fidanii makkalaakayaa dhaqii qabii qawwee irraa fuudheedhu dhagaatti darbadhuu dhahi jedhu. Yeroo kana dhaqii mana namaa gubii qabeenya namaa gubeedhu nama ajjeesi jedhu nama qalaa waan turaniif qali jedhu. Kana mootummaan seera kabachiisu warra kanarratti tarkaanfii fudhata. Borullee waan akkasii hin eeyyamu. Kana isaaniif immoo gabaa isaaniititu baname jechuudha. Waan akkasii yoo ta'e gabaan isaanii silumaa kana waan ta'eef nama kufe sana nama du'e lama tokko erganii dhaqiiti akka wareegamuuf ergan sana suuraa isaanii kaafatu nagaatti. Kanaan daldalatu warri isaan ajaju immoo garbuutti qica jechuudha warri isaan yaabbatu. Kanaaf uummanni Oromoo beekuu kan qabu jarri kun reeffa Oromootiin daldaluu malee reeffa Oromootiin yaabbatamanii deemuu malee gatii takka illee kan hin qabne warra akka Yaayyaa Bashiir faan Gibsi keessatti kadhaa ture. Homaa maaliif yeroo nan Gibsi ture yeroo nan biyya kana dhufu bar Gibsi ture maaf dhufeen qabsaa'u asitti politika maal maxxantummaa siyaasaa gaafatee bar Siwiidin deeme. Yaayyaa Bashiir sirriittan beeka. Yaayyaa Bashiir jechuun immoo kan na gaddisiiseen Yaayyaa Bashiir boruu barraaqaa maqaa jedhu qaba ture. Achi sabaa'oo reediyoo Shanee tana keessa akka gaazexeessaa wayiitti ture. Gaafa sana Kamaalii fi Daawud faan yeroo abaawoon jijjiiramaa jedhamee adda ba'amu ijoolleen Arsii baay'een gara Kamaal waan goraniif kitaaba barreessee Daawud faa gammachiisee biyya sanaa ba'uudhaaf kitaaba barreessee Arsiin fixeensa ganamaatii hin rabbaatu Oromooyyuu miti nama jedheedha. Kitaabni sun gabaa irratti gurguramaa ture. Yaayyaa Bashiir amma Arsii ajajee gubaa karaa cufaa hoo jedhu Yaayyaa Bashiirii fi miti warra isaaf ajajamu eenyummaa hin qabdu jechuudha. Maalummaa namummaatu hin qabdu. Yaayyaa Bashiir jechuun eenyummaa namummaa nama qabu miti. Duraanis akkatti biyya badee deemee beekamaadha. Akkatti Shanee keessa ture annan beeka. Amma immoo faradoo warra TPLF ta'anii iskeel gabbisaa fa'aa wajjin warra yaabbatamee deemuudha malee warra askalii jettuun miti. Na Oromoo warra likiskisii akkasiitiin ajajamu hin jiru kanaa booda. Gaddeemituu hamootii kan hin qabne akka dhiira akka nama hadhooftuu kan hin qabne warra kalee qalaa ture warra kalee hidhaa ture warra kalee itti taphachaa ture warra kalee maqaa isaaniitiin uummata guutuu Oromiyaa nu tuffachiisaa nu salphisaa ture deebitee faradoo ta'uu warra kanaa baay'ee nama gaddisiisa. Wareegama illee kaffaluun warra barbaadu miti. Wareegama namaatiin jiraatu. Maaliif Dajaneen badee deemeree goota ta'e? Maa badee deemes? Asitti utuun Dajanee ta'e yookaan as taa'ee tan qabsaa yookaan nan hidhama. Bakka kana qabsoo jechuun akkasii malee yoo lafti toltee dhufanii waa hammaarratanii yoo lafti didde immoo fiiganii daa'ima isaanii biratti kan aadaatti deebi'anii Oromoo kaayii dhagaa darbadhu gowwaa sodaattu gadi galoon akkasii Oromoo ajajuu hin dandeessu. Yoomillee Oromoon kanaan ajajames Oromoo miti. Tole Jeneral Abbabaa qophii teennataadhaa qorqortiitiin waan hedduu qorqorreete yeroo biraalleen keessummaa keenya taatanii qophii tanaan waan biraa yeroo qorqoraaf siyyaamne dhuftanii nu qorqortaniiti taadhaa jenne tanumaan hobbaanyee keessummaa keenyaadhaa teetanii waan dhuftanii fi horaa bulaa deemana. Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota teennaa qophii teennata qorqortii hadhaa tanumaan raawwanneerra qophii biraatii egaa walitti deemnutti badhaadha kanarra nu tura.